Bulchiinsi magaalaa Finfinnee jiraattota sababa misoomaan manneen dhuunfaa isaanii naannoo Piyaassaatii kaafaman 136 lafti mana jireenyaa kennamuu fi waajjirri misooma bulchiinsa lafaa kutaa magaalaa Araadaa ibseera. Guyyaa har'aatis kaafamtoota misoomaa 136 kana keessaa akkaataa filannoo isaaniitiin kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa Duwwaa 3 iddoo addaa Ayaati jedhamutti namoota 32f lafti mana jireenyaa dabarfameera. Namoonni lafa mana jireenyaa argatanis lafa kennameefitti gammaduu himaniiru. Kan kaafamneef misoomaa fi kan nu kennames bareedaadha, bakkeenis bareedaadha. Sirrumatti yaadaa turreeyyuu bakkeen gaariin ta'uu karaa eenyu Finfinneedha achi baanaa jenneetis yaadnee turreeyyuu. Garuu asuma keessa jirras bakkeenis gaariidha, nutti tolee jira. Laftis kan eenyu barbaaddu muti akkuma barbaadetti itti ijaarta. Kanaafuu baay'ee gammada. ምትክ ቦታውን በትክክለኛው ካሬ ሜትር አግኝተናል። Iddoo bakka bu'umsaa akkuma walgitutti arganneerra misooma geggeeffamaa jirus ni deeggarra. Jalqaba garuu magaalaa gidduu kaafamnee garam deemna magaalaa Alabaanaa kan jedhu yaaddoo qabna turre. Amma garuu magaaluma gidduutti bal'ina lafa duraan irra jiraachaa turreen walqixa ta'e arganneerra. ቆንጆ ቦታ ነው፣ ጥሩ ነው። Iddoo bareedaadha. Bakka kana argachuu kootti baay'ee gammadeera. Iyya garagaraarraa bakka bilisa ta'ee fi jireenya tasgabbii fi kan mijatudha. Bal'inni isaas kan kanaan dura ani qabu waliin kan walgituutu naaf kenname. Bu'uuraaleen misoomaa barbaachisus guutamuu fi akka qabus kaafamtoonni kunneen gaafataniiru. Kaasaanis oduu dafanii nu galakkisanii nuyis kaanee karaa deemnutti oduu deemnee ijoolleedhaafis mana barumsaa hundumaafuu gaariidha. ካርታ በአራት ቀን ተሰርቶ ይሰጣቸዋል ምናምን የሚባል ነገር ነበረ። Kaartaa guyyaa 4 keessatti hojjennee isiniif kennina jechaa turan. Haa ta'u guyyaa jedhanitti nuuf hin kennine. Ta'us garuu abdiin ni eegna. Kan biroo bakki irraa kaafamne bu'uuraaleen misoomaa kan guutameef ture. Sanas mootummaan itti nuuf yaaduu qaba. Itti gaafatamaan waajjira misoomaa fi bulchiinsa lafaa kutaa magaalaa Araadaa obbo Handasan Baanjaw kaafamtoota misoomaa walumatti namoota 136f lafa mana jireenyaa dabarsuu himuun kaartaa mana jireenyaa yeroo dhiyootti namoota kanneeniif dabarsuuf hojjechaa kan jiran ta'uu himaniiru. እጣ ተጠቃሚ ያደረግነው 136 ሰዎች ችካል ቸክለን ፈየደሞ ጨራ ከን ታሲፍኔ ነሞታ 136 ዳንጋ ኬኘ ለፈ ኢሳኒ ፍደተኒሩ መኔን ነሞታ ከኔኒ መኔን ኡንፋ ሰበበ ሚሶማፍ ናኖ ፒያሳቲ ካፈመኒዳ ጉያራ ከነስ ነሞኒ 32 ለፈ መነ ጅሬኛ ፍደተኒሩ ቤኛን ኢሳኒስ ሀለ ቀጀልፈማቲን ሆጀተሜ የሮ ገባባት ከን ኢሳን አርከገሁታ ኬሰቱ ቤኛን ኢሳኒ ከን ከፈለሙ ክራመና ወጋ ለማ ወሊኒዳ ካርታኒስ አከሱማ ሆጀተማፊ ጅራ ጉያ ለማ ቦዳ እኒ ከነማፍ ኢብሳፊ ብሻኒስ ዲሆ ዋንጅሩፍ የሮ መነ ኢጃረተን ጋፊ ዲሄስናን yeroo gabaabaatti ni guutamaa fi